sagantaa bashannana itti issoofanii afaan ingiliffaatiin jedhamu ummata ingiliffan beeyne kana barachuu kiyyatti baay'ee gammadaa I am so happy waggaa 20 isinii barachuu kiyyaaf sagantaan hiriyaa jaalalaa akka torbaanitti guyyaa tokko galgala sanbata guddaa dhiyaatu qabadhaasni isaa manarraa doolaara 200 ammallee as keessaa kataa'eetiin isin taajjabu yoo isinitti tole akkasuma 200 300 400 miliyoonaa isin argamsiisuu danda'u sagantaan keenya bashannanaa amma gaera warroonni dandeettii nama kofalchiisuu qabda jechuu kolfaan garaa nama dhukkubsu zimbiloo isa moraaliif ebaluu kana beeynaaf ilma ganda kiyyaati biyya baqaa jira ilma oromooti minaaminiidha gurraacha bareedadhaaf kolfan osoo ta'e isuma dhugaa garaa bittin nama godhu dhiyaateera waan nama kofalchiisu qopheeffadha taraa tokkoffaa hin dorgomta qabxisii kennama sadarkaa qabatta eegasi warri tokko haga sadii bahe walitti deebi'a ka tokkoffaa bahe doolaara 200 hanga kumaattis garuu badhaafni gadhaana manarraa dhaabbataani doolaara 200 horii dheengadda Booranaaf arjoomne illee 150 50 manarraa 100 takka kan muktiin itti dabale waliin 150 hiriyaa jaalalaa galchee jira horii sanillee bakka gahee jira Booranaanii isin jechuu barbaanna asumaan fayyadaa daawwattoota keenya sagantaan teenya amma jalqabuuf deemti. Torbaan irraa bashannan akkanumatti sagantaan osoo jiru uummata Booranaa irratti uummanni keenya rakkoo keessa jira jaanii sagantaa torbaan akka irraa hin goone ture asumaanuu. Sanumaafuu namni waan nama dandeettii nama kofalchiisu waan barbaadan bichaa nama kofalchiisu yoo dandeessan ol baatanii wanni jechuu dandeessanii asuma irratti ammas sagantichi akkuma amma asliin isinitti hime marsaa lamaffaa marsaa sadaffaa torbaanitti qaluuf osoo hin ta'in asuma dhumata ammuma fudhattanii ammuma deemtanii jechuudha asuma irratti dhumata. Akkaawuntii keessan nu barreessitan keessanitti isiniif galfama maalleeyni. Maalleeyni akkaawuntii keessanitti isinii galfama. Daqiiqaan afran isiniin kenname haala gaariitti fayyadamuu yaala bareeduu baatee daqiiqaa 4 irra dabarsinu jechuudha carraa nama tokko. Akkasi please taap nu godhaa nama biraan nu gayaa hayyeegaa obboleeyyan kiyya dorgomtuun teenya tajalqabaa intala baadiyyaa yeroo duraatiif bagana ga'an dhufte welcome. For example ani amma anin argitu kuni rabbitu mataa kiyya ol qabuuf oromoo yaadee doktorii na godhe malee ilma baadiyyaa ture akkuma ati bareedduu baadiyyaa jettee intala baadiyyaa jette kana ilma baadiyyaa ture gaafa dura biyyarraa bahu jechuu hadaamaa yoo dhufu hadaaman kun ameerikaanatti fakkaate birrii 14 manaa bahe birrii 8 transportii kafaltee adaamaa dhufe mannahaara bahe mannahaara deebi'uu wallaalee osoo karra zooru aduun nadhiite achuma osoo qansiraa hojjedhu intala kutaa 12 xumurte jaaladha intala kana gizee jaaladhu anaa jaalal irraa na qabe isi nama kutaa 12 xumureetiin hojii dhabee akkuma kiyya qansiraa hojjettu kazaan ani birrii 5 baarellaa baataa oolee hadaamatti jechuu isa dhugaati really amma intala kana birrii 5 baarellaa baataa oolee galmi abbaa gadaa kun yeroo sani reef lafa qotamaa jira achi baarellaa baataa oolee uhudii jechuudha mirindaa affeera jechuu wakii Itoophiyaa sanin beeytanii kararra deemta shaayii faa wal affeeran humni jiru birrii 5 dalayda kazaan intalooni fireendii lama qabdi ana akka shugar daaditti natti fayyadamti miskiina birrii 5 baarellaa baatu kana sigalee ka jaalattu ka waliin baratan ka biraa qabdi wallahi ka waliin yuunivarsiitii baratan hin qabdi ka biraa hiyyeessa jechuu ana akka haftaamitti natti fayyadamti waan achirraa deebii nu hafe fudhattee isaa galtiin daabboo muuzii keessa kaayanii nyaatan tokko yoo beeytan warri magaalaa jechuu warri baadiyyaallee hedduun beeku amma gaafa kaan ana akkam naan jetti ilma adeera kiyyaati gibbii tokko keessa warri nu kireessee wajjin gallaanaan jetti isaan immootu akka jettiin guyyaa uhudii obboleessa kiyyatu siinqii baadiyyaarraa nuuf fidee dhufee cinqillaatii warra baratee sanarra dalagaa jirti amma guyyaa tokko osoma akkasi beellamannu walitti dhufuun jiraa miti ambirri 9 mana kireeffadhee galaa ganda duwwaa 9 gala hadaamaa jechuu gadalgibuu gara ga'an warri hadaamaa keessa beeytanii kazaan dhufte mana firaashii madaabaraa tokko jira ka kararraa bitan birrii 12 firaashii san irra rafa'anii teeppii dhagaa itti naqanii gubbarra gattu kan kana jira
isa itti banadheetiniin fayyisaa furii kana bittee dhufte intaloon araada dhabeeta. Ani maannaaluus jibooti fi ka ija bal'aasaa qaba amaartichi. Hin beekoo san sabboona minaaminiin kun hin jiru. Irda'u xeenaa. Maannaaluus jibboo fa'aa dhageeffadha. Kallaan bittee dhufte iskibiirtoon ooftee dafee deemuu fi dinnaan axanaaxanuu waan jedhamu jira teebbiisa warri dhaqqabdan. Warri umrii kanaas telefoona malee beeku. Axanaaxan ta'e dhageessitee eessa dhageessite amma sirba keessaa wanni anka fayyisaa furii beekuuf maa inni jaalala ganama onnee tiyya madeesse nama madaa qabu baraniin kun silaa Oromoon goofandimii banee na gargaaruu qaba. Maal goote mana keerra na deddeebisaa dadhabee maali furmaannisaa yaada keen biyyaa bahee baree ana jufaara bar ka yeroo san geessite itti bante. Ani kun dhaggeeffadhee moor jaalalli isii kun akka nama wiskii dhugee na keessa ol deema mataa kana keessa ol deema ima dhaggeeffadha. Gizee ani ofitti qabeetin booya beektaa miskiina bar jaalala irratti. Osoma ofii qaqqabu gizee an gara miilaa kana tuqu asitti aara waa naan jetti. Sa'aatii lama moo sadii firaasha madaabaraa goggogaa kanarra wajji ciifnee sitti aara jettee natti aarti osoo hin tuqin gizee magriibni gakkalaaye tarte isii ka waliin baratte qashaa ofii bira amadee galanii. Amma achumaan Uhudin itti aanu dhufe. Uhudin itti aanu dhufe. Uhudin itti aanu kan ammoo abbaa gadaa biratti suuraa waliin ka'uu beellamanne. Amma suuraa waliin kaana jedhee ganama jechuun surree yoo san faashiniin ciccitaa kanaa asirra qamisii shamarranii kana hodhisiifte. Surree kana asirra haga asii hodhisiifadhee jechuun jiinsii kana akkana veelii jiran tokko jira. Firiidii kanallee jeelii minaamina kana beeku baaziliiniin dibata faaraan akka kiyyaa akka baadiyyaa dhufe kun baaziliiniin itti godhee saamunaan dhiqee akka korbeessa re'ee kanatti rifeensa maree suuraa ka'uufi ka. Abbaa gadaa bira dhaqe ganama subii sa'aatii afurti eega maa dhufti karaa poostaa sanirra naanna'e yellam birrii zarazzaradhee akkatti gidaaratti naqxee manna haaraa duraa bakka irraa bilbilatan tokko jira warra ollaatitti bilbiltee tinnish xabbiqsiin jedhanii sii waamanii xabbayxee egasii ammallee wanoet dawwala yellachimnaan jedhan ani yellachimii isaanii hin beeku tinnish xabbiqii hin beeka xiqqoo eegi yellachim amma achumaan osoo akkasi zooru zufriin gahe jechuudha. Azaan amma dadhabee kara deemu wallaalee miilli narraa yaa'ee yeroo bakka mazooraa asiin diradawaa gad deemuuf karaa arsii achi gara galu san gayuu gariiba wayii arge ka huccuu afatee kararra ta'a. Rabbi namni haajantii amma na haa baatu jettan birrii takka asirra kaayaa jira namichi afaa afe ka gariibaa kun jechuu hadiraadha yaa namni hundi itti yaa'ee laala. Ana ka jaalalli madeesse udda gara maatiin taloo barbaada miti birrii shan fuudhee achirra kaaye. Inni bar birrii takka gabata shan kaaye. Maal barbaada naan jedhe. Fireendiitii udda gara maatii beellamannee wal barbaanna hin dhabee jedheen haajaa himadhu naan jedhe. Abboo isii miti naan jedhe. Akka saree gaanaa si duukaa yaatu deemi naan jedhe. Isillee nama dhufti. Gizee an birrii shan lafa kaayee inni akka naan jedhe ofirra achi garagalee poostaa bira gahu karaa achi qaxxaamure wayne asirree kaxawaat si falligi jetteetuma dhuftee Hai. Wallahi. Isma dhugaa rabbi amma namni soba istirii dhugaa isinitti himaa jira wallahi. Kazaa natti maratte ana itti jige walin maranne suuraa kaanee maal jennee nan tuqqiniin ka duraanuu isiin jette amma osoma suuraa kaanee mirindaa dhuynee gizee akkana osoma wakii gad deemnu fireendii isira kan wayne yaa gootee lijimattu haal jette fiigitii ankara ganda kiyya sanellee bira dhayte wayne wanti meekoo intin matta migibii nuu fide raashina nuu fide dhufe jette innillee nalaalee gara gandaa qaqqajeele kallaan jechuu dubbiin keessi dheeradha addaan banne wallollee ani amma eegasi xiqqoo jennee wallollee waan sa irratti naqqa'uuf taana ani bakka hadaaman na jibbisiiftee xiqqoo turre kam akkasitti du'aa hin argadhe san achi jaalasiitiin miidhamuurra jedhee baqadhee finfinnee gala. Finfinnee galee xiqqoo turee diyaaspooraa suudira galu kana wal badhees uudii deeme. Amma waan isinitti bara dubbii kana keessatti du'aayii birrii shaniin amma gizee ijoolleen asirratti shamarran tajaarsa qabdus hin qabnes asliyyee jettu kana ምንም ነገር ሰርቼ አይደለም እውቀቴ ቀባዴ ባሬዳ ታይምት
በ5 ብር የተገዛ ዱአይ ነው። takkitti deebisi kolfite mon kolfine kun uummanni akkatti kolfaa jira. Saawudiitti dhaabbatte bara amma Kaayirootti eegaa ture bara. Okay. Sa'aa dheerata jedhee dhaabee bar waan kolfaati. Su'uutii waggaa 2 ture gaafa an dhufu jechuun. Isiin kophee gommaa kana godhattee qalfiraa dalayti. Ani riyaala birrii Itoophiyaatti jijjiiree 2 bir kasaba 5 dha yeroo san 45,000 kiisaa qabaree eegee dhufe. Uffanni mobaayiliin amma anaaf taa'amii ta'e rabbi bakkee wal jijjiire beeyta. Adaamaa dhufnee wallahi ammallee akka xaxameenyi akka rabbi waliin soqu manna haaraa duratti anumaaf hiriyoota kiyya wajji deemu. Isii araadaa qamadii bitatee fuul simpilii beeytanii barattootaaf beeka fuul simpilii akka godhatanii nyaatan tokko. Fuul simpilii daayisifattee deemtu godhachuuf deemtu ganama qansara deemuuf walitti dhufne akka laal wayne asli naan jette. Inna akka laalee hin wallaaleen. Barana maqaa dhaa'uun barbaadu amma kuweet jirti amma bar nama lubbuu hin jiru nama tiktaakii qabu bar affeeruu danda'u barbaachisaa ta'e. Nu jalallee jiraachuu baadiyyaa jechuun amma. Amaayyuu dhibbachuudha yoo akkantaanaan. Kazaan amma ana eebaluu naan jette yoo maqaa dha'e namni wal beeka beeyta. Maqaa dha'e namni wal beeka. Kazaan ana bar eebaluu naan jette ilaale isi. Ani miskiina hin jaaladhaa miilee ammallee garaan na dadhabee ofirraa meeshaa lafa kaayi kootu jedhanii silkii amma mana isiin galtu kan irraa fudhee dawwaleef. Dawwalee fi dhuftee iraata gaabbazee uffata araadaa jechuudha. Maal nuur gabayaa qamisii haga har'aan daganne qamisii birrii 80 bitee fi gurdii kana jakkeetii bitee fi kophee bitee fi waan hunda bitee fi haga ammaa waan hin dagatin qamisiisan. Amma qamisii kana waan ammallee dagachuu dhabee fi madaala mataan irra dabaluuf deemti. Intaloon badduudha akkuma hiyyoomatte sanitti uf hin agarre. Amma bitee fi iraata wajji nyaannee ani immoo ijoollee hiriyoota kiyyaa saalfadhee ammallee ganama wal agarra jedhee deemti. Isaa qafaanumaan dubbadhu. Waa'ee wajji buluu minaaminii kun ammallee na keessa hin dhufne. Haasu'uudii deemee deemu malee faarinnatiin na keessa hin baane ammallee. Silaa amma isiin dandiddu urgixanyaane su'uudi irraa dhufe namni finfinne irraa gad dhufee kiiloo qaba. Amma ganama akkuma carraa gizee magaalaa keessa deddeemnu hiriyyaa ofiitiin wajjiin deebisaa jiran birrii fudhachuuf qamisii. Warri Itoophiyaa mootuu namaan deebisu takka gurgurraan narra taree hin barbaadu sii jijjiirraa birriin deebifnu suutatti amma ofii sodaadhee hiriyyaa kiyyatti maal godhaa jenjeen birrii barbaanna inumaan barbaannu jedhanii jiran. Amma achuma maal keeti bar jaalalletii durallee akkana na goote jedhee itti himeta. Tun jaalallee kee osoo hin ta'in diina keetii naan jette ijoolleen. Garaan irraa na muramuu na gorsanii. Gaafa wayii tokko kutaa jaan baradha. Baadiyyaan jira. Innaa baadiyyaan jiraan akka hiyya biran ture. Miccoo hiriyaati yaata ka kitaaban irraa fudhadha jeen bira dhaqee. Halkan keessaa akka biyyatti sa'aatii 3. Innaan kitaaban fudhadhaa jeen bira dhaqee gizeen bira dhaqu sistariiti yaa finfinnee deemti. Ona wajji gaggeessii naan jettee halkan saa 7 araanii faamiliin kiyya nan dhiisu singasii wajjin gaggeessuun jeen. Innaani lakki hiriyaati yaa kamittiin yalaa haftaa sistariiti yaa ganaa waliin agarru waggaa 10 booda dhufti naan jettee natti alaanalle. Innaan deemitii akkootii bira dheenee gaafattee yoo isin si hayyamtee wajjin gaggeessinaan jeen. Innaan hakkee jettee deemtee kadhatteen yeroo kadhattu amma gaa ni beektan biyyaa hiriyoota kan kee namoota jajjaalattu hojii gizee wara agartu hangam akka gammaddu yaa rabbi khiyyaa keessi naaf fayyamtu godhii jee kadhachuu ture rabbuma khiyyaa. Innaan ishiinis ni kadhattee okay jettee ni deemnee halkan warri biyyaa ni qaamaa gaa wagzee nama gaggeessu deemu qaamaa bula. Innaan qaamaa bulanii mirqaananii deemanii gaggeessan baraarii bira
obboleeyyan isiitii ijoolleota dhiiraa baay'ee jira. Hiriyoota dhalaatis baay'ee jira. Micoon maaliifii Finfinnee deemtee jira Ameerikaa deemuu deemti. Hin deebitu daftee. Namoota baay'ee bira jira. Kana mirqaanne bakka namoo ani ganama mana barumsaa waan hin qabuuf sa'a 6 gisee koo sa'a takka rafeetiin kaan jeen sa'a 8tti waan baraariin baatuuf. Kana rafee isaanis kay nan jaan sa'a takka osoo hin guutin kay deemuuf deemtii barna jaanii deemnee manna haaraa dhaynee gaggeessinee meeshaa fuunee waa hunda fuunee gaggeessinee. Kana micoon takka biyya Arabarraa dhufte daa'ima xiqqaa ji'a 3 qabdi. Daa'ima xiqqaa ji'a 3 qabdi dhufte hin beektu biyya. Biyyan beeku ijoollee na gargaaraadha itti meeshaa tana. Rakkoon qabu si gargaaraa micoo obboleettii tana qajeelchineeti si gaggeessinaa ittiin micoon obboleettii siidhaasan. Akkasitti isiis fuunee wajjin deemnee. Kana micoo fuunee gaggeessinee makiinaa neenee kanatti asirra gallee atoo isa akkasii gaggeessinu feetaa isa akkasii geessinu feetaa jetteen. Naani ani biyyan beekuu daa'imni harkaa qabu ji'a 3 uumaa wanta harkaa hin qabu na gargaaraadha. Yoo maallaqaan hin qaba nama biraa hin qabu daa'ima kanaa wajjin meeshaa tanaa wajjin na gargaaraadha jettee nu kadhatte. Okay qamoo jirra haa bariyuu hottuma na keenya dhiyeenye corra ganama si gaggeessinaa jaaniin fuudhanii deemaniin. Waggaa kana maal jettee mucaa dhiiraa tokkoon si jaaladhiitiin jira akkam jettaa jetteen. Naani hay ati daa'ima ji'a 3 qabdaa miti jeen. Noo rakkoon qabu daa'ima kanallee ni ejjisnaa jetteen. Akkamitti dandahamaa akkamitti ajjisnaa jee wal karakara. Innaan maallaqa riyaala 100 akkasiniifin kana abbaan isii hin jiru ajjiisaadha jetteen. Innaa irra wal mari'ata warricha keessa jiran. Irra wal mari'atanii maallaqa adda waliif qoqqoodanii okay ni ejjisnaa anis isiin fuudhaa jaanii waliif galan. Yeroo waliif galan daa'ima ajjeesan. Suuzi footoo kana manuma kana keessatti awwaallaa maal naan jaan. Innaa akkamitti daa'ima awwaaltanii akkamitti daa'ima ajjeeftanii daa'ima xiqqoo osoo lubbuun jirtu maaliif ajjeestanii jeen karakkareen isaan wajjin wal karakkara. Maallaqa barii ati barattuudhaan ati maallaqa feetuu naan jaan. Maallaqa fadullee akkamitti daa'ima ajjeesee maallaqa fudhadhaan jeen. Innaani walii galanii isaan achi naqabanii deemanii daa'ima awwaalan manuma keessatti. Osoo jirtuti daa'imni osuma lubbuun jirtu awwaalan ni dhageesse. Awwaalanii gizee daa'ima biyya ajjeesanii maallaqa adda qooddatan. Ani riiba. Manaaf nu deebiste. Hin dandeenye dhugaa dubbachuuf dhiifama of galchi asli hojii keenyaadha. Laal mucaawwamati hojjette qabdee isinis akkuma keetti itti fufte. Ani isin bohaarseetan xiqqootii yoo danda'ame afaanumaan gadi bu'ee deebi'ee akshiniidhaan uffadhee komeedii hodheeffadha jechuudha erga dorgommii taate. Hayyee. Namichatu haadha manaa fuudhe. Lugna jagnummaan qabu haadha manaa jagna fuusisani. Haadha manaa xiqqootii bakka jajjabaattu fuusisani. Haadha manaa xiqqootii bakka naqaa jettu fuusisanii jennaan. Tasa namichi kun lunnummaarraan kan ka'e yoo lafti dhee mana fincaanii naqu mana fincaanii biyya keenyaa beektu gaa manarraa baamee mana fincaanii deemama. Mana fincaanii naqu lafti dhiinaan waan qabu hunda isaa fixatee galuudha malee halkanii fincaaniin bahu. Kanas dubartii jagna barbaannee fuusisuu qabna jedhanii dubartii jagna barbaadanii fuusisanii jennaan. Inumaahu isii lunnoomse. Mana keessaa qodaa yoo qodaan kaa jedhe wuyi jedhee isii qamisii jala gala. Isii lunnoomse bakka. Maali jettiini? Maal taate yeroo isii jette? In argine maali? Waan amma ol bineensa ol galee ka'e jedhaani. Haa? Maal kun? Miira bineensi jettee barbaaddi hin jiru.
shayxaana faa jedhaani alana lunnuumuu eegalte isiinis isaa waliin jechuudha. Booda gaaf tokko hattuu wayii mana cabsee ol gale utuu siin dhageessu mana rukutuu sani qotu waan arge dhageesse abbaa manaa koo jettee maqaa isaa waamte Abdusseenuma jennu rakkoon qabu Abdussee jetteeni jennaani Abdussee nan dhagaa jira milli sodaattu katitee silumaayyuu ranni dhagaa jira Abdussee dhiifama wajjin egaa saaxiluun kee dhoolle anuu hin beeka Abduusee maaliif ganamu Abduusee jetteen eegale. Inni yoo durii laa kun jalqabbii waan ta'e rakkoo qabu heerumatti. Laa maasfaraarraa kun warra dorgomaa jiruuf maasfaraarraa jedhama yaani sodaachisa. Kun waan dorgommiitti galu. Heerumatti hirmaanne inni ganuus. Inni nuyyuu maal waan dorgommiitti galu beekaatan dorgommiin ala godhaa jira. Kan kanaa olii fuudhee dhufaana waan ta'eef damaana jala. Propagandaan jechuudha. Lola jalqabaati maal taatan. Yalla. Oduu durii dhiiseedha marra. Wal ammatee ciisaa jira yeroo namichi gaa hattuchi dhufe gochuu eegalu dhagaa jira miti sattile ammatee ciise gurrasi dhosse maal na ammataa golfaa ammadhuuti. Dhagaara kun koomentii godhaara. Maal na ammataa golfaa ammadhuuti jette maal na ammataa golfaa ammadhuuti muka ammadhu kunoo manni cabaa jira jennaan yaaboo rabbii sodaadhu jedheeni. Jabbii ollaa tokko jira amala qabaa yoo dhufe mana kanatti riganne isaan ta'uu dhiisii anatu beeka waa'ee mana kooti jennaan tole jettee ciifteenaan hattuchi kilaasii jarri keessa ciisaa jiran barri falaq godhee ol gale. Elaa kunoo jette Abdussee elaa kunoo innan siin jedhee ol galee kaa'ennaan nagaa ta'ee maraatuu ta'ee hattuu ta'ee akkamitti beekteeti jedheen maasii galcheen mana isaa keessaa diinqa isaa keessa. Nama galee jiru maasii galchee manni kan kooti nagaa ta'e na dubbisuu dhufe ta'e keessummaan mana koo yeroo dhufu eeyyama narraan barbaadu cabsee galee na dubbisee deemuu danda'a bakka rafetti jedheen tole jettee ciifte. Alana dhufee televizyiinii kilaasii keessa jira in sodaata kaate kilaasii galfata waa hunda kilaasii galfata kilaasii keessaa televizyiinicha ol fuudhee yeroo inni baadhatu televizyiinii kee fuudhee kaattu jetteeni yaaboo rabbiin sodaadhuu gachiisi qaalittiin nana jedhe. Maasii galchee televizyiinii hoggaa meeqa amata meeqa dalagee eessa abbaa kootii geessen jijjiiratu hin jedhu alhamdulillah baganarraa fudhatee dhiiseen. Ammas as darbee surree nan gabaabsaa surreenni halkan baasee fannifate maallaqni keessa jiru qabattoon itti jiru buuse salphatteetta ilmi dhiiraa surreen jalaa fudhatamee ciisuun hin taatu surree kee fudhataa jiraa jetteeni. Jennaan yaabboo surree dulloomee utuun sin fuudhin hoggaa torbaan dura miti man surree kana siluma eenyu fan kennan jedhaa jira miskiinaa fudhatu dhiisi jedheeni. Waa meeqa akkasitti guurratee alana isiidhuma dhufee miila sii qabee harkisuu eegale. Alana isiidhumatti eetti jetteen maali jedhe miila na qabee na harkisaa jira jennaan yaa rabbi galata kee jedhe. Cikiin kee rafiitiin dhowweera ani yoo inni amma si fudhate waan akka boojin si kenneen kan biraa qabu waa tokko naa sobne kan gurri sii duudaa kan iji sii jaama fuudhee ammadhee ciisa jedhee jechuudha. Wantichi warra jalaa fudhatee deebi'ee jedhanii akkas kun maasfaraarraadha jechuudha. Xiqqoosi isin mokkoreera jedhee yaala nan dagatinaa gadi bu'eetan uffannaa koo sirreeffadhee deebi'aa nama tattaanu kanatti aaneen seenee tokko agarsiifadha. Baay'ee. Fayyaade, thank you. Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota qophii keenyaa qophiin kun gaa qophii hiriyaa jaalalaa jedhama gama tiktookiin sadarkaa hamma ilaa doolaara 1000 nama badhaasuu danda'u waan ta'eef qophii kanarratti hundi keessan akka hirmaattan isin gaafachaa garuu qophii kana guutuu isaa mareetiin jira kutaa itti aanu bareecheetiin wantoota namni dhidheessaa turan komadiilee garagaraa kan achirratti halkan guutuu dhaggeeffatamaa bule namoonni baay'een akka malee jaalatanii laayik godhaa turanii namni achi ol seenee dhaggeeffataa ture hundinuu taa'ee obsaan dhaggeeffataa ture komadiin kuni hundi keessanuu namoonni dandeettii komadiidhaa qabdan qopheessaan qophii kanaa gaa haroo yookaan hiriyaa jaalalaa jedhamu guruppiidha. Hiriyaan jaalalaa sun eenyufaa jee haroon takka takkaan maqaan hundoonne haa ta'u ammoo haroodha. Haroo gaa namni hin beekne jirtanii mucaa miskiinaa isa kana gama biraatiin gaa qophiin kun yoo rabbiin jee
ramadaana kana booda insha Allah sagantaa doolaara 1000 qabuutu jira. Badhaasa doolaara 1000 qabuutu jira. Sagantaa isa irraa akka hin hafne hundi keessanuu gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadna kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya. Namoonni dandeettii koomedii namoota kofalchiisuu dandeessan diraamaalee gaggabaabaa yoo hojjetan oduu durii himuu osoo hin ta'in wanni guddaan filatamaan koomedii erga taatanitti oduu durii himuu osoo hin ta'in tapha bibbireeda namoota kofalchiisuu dandeessan akka gartee qopheeffattanii akka dorgomtanii badhaasicha fudhattan isin gaafannaa gaa. Obboleessi keenya Mubaarak Musammaadha yeroo lama kan dorgome yeroo lama hirmaatee diraamaa lama dhiyeessee diraamaa lachurrattuu fudhatama argatee achirratti illee tokkoffaa bahee guyyaa irraan kanaa qophii irraan kanaa keessatti illee dorgoma cimaa ta'uudhaan mo'atee badhaafamee jira jechuudha. Namoonni dandeettii koomedii nama kofalchiisuu qabdan gamanumaan waan kana cimsinee si yaadachiifna hundi keessan hirmaattanii seentanii koomedii dandeettii teessanii dhiyeeffattanii uummata bashannansiiftanii qabxiin isinii kan namnaan dabruu dandeessanii qophii itti aanu keessatti obsaan nu eegada. Waan kana ammoo guddifnee akka aayidool akka guddatutti irratti hojjetuu qabna isiniin jaa. Kana kanumaan goolabna nagaan nuuf tura waliif daddabarsaa isiniin jenna hiriyaa jaalalaa haa jabeessu.